hojjedhus naan jedheeni baajaaji nan bitee hojjedhuun jedheeni. Maallaqa ergiteef ulaagaanati guutte kuni maallaqa ergiteef jechuudha biyya keessatti eega Dubaayitti deebite. Aywa. Waan akkamii faa gooteef maallaqa ergite. Jalqaba irratti dhugaadhaa waanumatti tankasaakkasee warraaqee gadi ba'ee ol deebi'u hin qabu. Kana biyyatu na beeka. Kana arraba osoo hin taane namatu na beeka jechuudha. Maaliif kana keessatti dubbii sobaatti makanii dubbachuun hin barbaachistu laa hawaasaan dhugaarra dhaabbatanii haasa'u barbaachisaadha malee. Sigalee nan dhufee ji'a jaan hojjedde. Ji'a jaa hojjeddee okkubii 10,000 diraama 10,000 fudhadheen ergee fi 10,000 suni birrii. Nalicha iyyuu ergiteef. 200 fi 57 fi 500 risiititu jira. Sahabi sanitti jechuudha. Hin bitatee manja fi kaadillee hin baratee hin baafatee biyaas yoo baay'ate ji'a 3 hojjete. Ji'a 3 hojjetee kulaalitiin na dhukkubaa dandeen hojjedhu dugdan na dhukkubaa maaloon ta'a achan ta'a asan ta'a jedha. Maal bitate konkolaataadha moo baajaaja bitatee hojii eegale kana siin jedhe? Baajaaji. Hayyeetti hin danda'u na dhukkuba jechuu eegale. Maaliif namni tokko lafa qoforeetuun bula barqasaa. Baajaajii kana immoo birrii siitu bitee baajaajii kana siitu bitee fi jijjiirame jettee bittee fi abbaa warraa keeti waan ta'eef sichi tokko waan jedhamuu fi adeemsuma sirriidha deemsi keeyyuu baajaaja kana siitu biteef. Aywa. Hayyee deeme. Okay, azaan ishiin jedhee ji'a 3 bakka ba'oo baay'ate ji'a 3. Jiini 3 iyyuu boo baay'eedha akkam beeku tokkotti. Ishii jedhee hin hojjedhu jedhee maalodhaa isila kiraamu maali jedhamu ganama kennanii galgala birrii namarraa fudhachuu tokko waanuma akkasiiti garuu hin beeku. Birrii amma lamisaaleedhaaf yoo 200 hojjetan 100 isaati 100 nama saniiti. In kireesse jechuudha yaani baajaajitti kireesse. Aywaadha. Waanuma akkasiiti yaani qixxee jedhama. Naagala namatti kenne naagala deema. Yoo 200 hojjetan 100 isaati 100 abbaa saniiti. Innoo mana dhakaa mana puulii oola jechuudha. Puulii beekte miti isa taphataa oolan. Nan beeka iyyeen. Aywa mana puulii oola guyyaa jechuudha. Nan nagaa garuu ani afaan baafadhee caqacaqamoo ko waan akkasii waan hin qabne siman jedha dhuman beekoo dhuman naga'u siman jedha yaani. Maaliif jireenya tokko keessa gaafa ciqicciqiin dhufe adda fagaachuu dhufa laa. Maaliifi mungkin mucaan kun ani waan an harkaan qabnee fi akkas naan jetti ani waan ani rakkataa ta'eef akkas naan jetti jedhee yaada kana naa kaasaa kan jedhu tokko amansiisee dhuman dhiisaa gaafa sirraa yaa sirraa jedhee. Eegalee azaan achuma namumaa faayidaa tokko dhugaa anatu mana kiraallee kaffalaa fi kan jiru manni baadiyyaadhaan isaayi anatu mana kiraa kaffalaa uffata natu bitaa. Kalau mana tu goda amba jadi sana je tu ini lakka ada kasan itu anak manjira mana jara jara jeda. Ani dokumen sia. Malifi ria kabu ria aku tinggal garna basera. Upulang aku tinggal gar bayar. Maliti duk baju ada kok kana kanan garafa yumat ta sauje chuda. Eshin jede eshir kesintani Oggaa baranaati jechuudha. Oggaa darbeera erga Dubaayin dhufee bakkaayii ergasii hin taane kottutii kara Dubaayin oggaa 2 hojjennee gallaan jedheen. Oggaan gaafan akkas jedhuuni kara Dubaayin kana paaspoortii baafatee bakka ulaagaalee hedduu guutee fi hin dhufe. Bajaji kuma dura birruma keetiin gara Dubaay fidaa ta'a jechuudha amma bajaajiin sunis ta'uu didee amma birruma keetiin gara Dubaayitti waamuu eegalte. Aywa
Birriin baajaajii san hin bitee lafa ol seentee waaqa ol seentee ani hin beeku bakka inni ittiin naqe. Bilbila ammaa. Bilbila dhiisachiisa si jeeqan dhiisee asuma irratti xiyyeeffannoo kee godhe ha. Bilbila isa biraa dhiisii xiyyeeffannoo kee asuma godhe ha. Okay. Birrii sani bajaajiin suni ka inni 200 fi wayii dura ergee achi deebisee ammas nan ergee 100 fi wayii jechuudha nan ergee. Intiniin jenne jechuudha inni. Bajaajii san obboleessattan kennee dhufe naan jedhe naan garuu immoo gurgureeti kan inni dhufe. Si galee? Ani garuu birrii kiyya kiisii keessaa baasee Rama 10,000 kiisii kiyya keessaa ammas baasee akkana fide gara Dubaayittiin jechuudha. Sanbataa sa'a tokkotti akka biyya kanaatti sa'a tokkotti akka Itoophiyaatti sa'a 6 jechuudha nan bilbilee fi akkamii sinii gaara miti sida madaamin tasaafarte siin jedheera hin dhuftuu hin jedheen mana madaamiti dhaan inni dhufaa jiru amma. Manuma madaamitti waamaa jirtaati? Eeywa. Eeshiifo? Azaan ishii jedhee yookaan hin boruuni dhufuu dandeessi yookaan immoo iftaan dhufuu dandeessi hin dhuftaa jennaan. Bakka nan dhufaa taaskiin barbaaddataa jira naan jedhe yaa waaqa galataan ka'e galfadhe ka nan dhutaale ka lamu nan fiige ka gibbii keessa ga'e. Jechuun mee asirratti waa si gaafa mana madaamitti akkamittiin waamta jedhee sin gaafanne mana madaamii nan sodaadha siin hin jenne ati immoo madaamii kana hin sodaanne ati dhugaadhuma mana madaamitti waamaa jirta moo bakka biraatti immoo waamaa jirta? Yeroo ayyaana amma ijoolleen yeroo ayyaana hin dhufanii hin taphatanii hin nyaatanii hin dhuganii hin galan ani halagaadhaan jedhu nama kamiyyuu amma inni naaf abbaa manaati miti halagaadhaan jedhu eessuma kiyyaan beekti madaamiin kan koo isa sana jechuudha eessuma kootiin jedheen. Madaamiin kee gaafa si bira dhufan loltu hin horii jechuudha. La. Kana namni kamiyyuu ragaa bahuu danda'a. Kazaan. Itti fufayyee. Fuuldura mana kanaa kaameeratu jira. Gadi ba'ee raawwadee dhumanii dhufe kaama ka sharaa'ee sa'a sagalitti dhufe achirraan naanna'ii kottu jennaan achirraan sa'aatii meeqatti kottu sa'aatii meeqatti kottu jettee irratti madaamiin hin jirtu jettee immoo akkanumaan kottu rakkoo hin qabu jettee irra deebii bakka sana bee akkatti waan isa irra deebii madaamiin hin jirtu hin jedheen madaamiin hin jirtu kottu hin jedheen dhugaadha madaamiin garuu bakkuma miila iyyuu baaftee bakka ishiin deemte tokko hin jiru mana jirti ishiin eessa dhatti mana ofii deemte. Kuma qabdii garuu madaamiin waan kan amma inni as ga'uttan ooman itti mere. Nasobuu danda'a waan ta'eef. Madaamiin mana jirtu gaafati madaamiin mana jirtu jettu si dhufuuf si walii gal. Waliigalee keessa jira malee amma as ga'uttu muddame di malee. Akkam jettee kan inni kanatti kottu jette beerra deebii akkam jettee kottu jennaan dhufu muddame qoy jechuun maal godhi jette kottu maal godhi jette. Irra deebii haa ta'uu danda'u. No, rakkoon qabu. Rakkoon qabu itti fufate. Inni dhufee kaakalaas inni waan dhufeefis abbaa beeka. Inni dhufee sa'a sagalitti dhufee sa'a sagalitti gadumaan ba'e dhugaa waaqaa gadumaan ba'e makiinaa keessaa bu'ee makiinaan hin deeme bakka aanana babbalee ol gadiin jedheeni hin galee gaafa galu. Naafaa jiraattu madaamiin koo dhugaa waaqa. Inni dhufte kaa madaamiin koo inni dhuftee inni dhaabbatte kaa balbalaan indee madaamiin hin jirtu hin jennee jedhe hayi reefuma dhuguu hundi du'an hin argine akkamitti dhuftee jedhe kaanis fakkeesse. Kansii dabalaa alaa namoonni kaanillee humna ishee dhabdee mana namaa keessatti umurii isheetti qisaasa'ee birrii ishee dhabdee himmiini amma kanayyuu taabii ishee dhabdee inni garuu quufaadha maallagoota dhaadannuu kana fide gatii namaa haqa namaa rabbi sirraa kaffalaa gamtaati humna qabaattee fi miti garuu waan haqa qabduu fi rabbi ishee gargaara jechuudha. Guyyaanatti namni kamuu nama boossiftee haqa namaa dunuunfattee fuutee sin beeku jettu karaa nagaan osoo hin taane guyyaanatti gatii kaffaltuun dhufa hunda keetiif. Gatii kana kan si kaffalchiisu rabbi. Amma mucaan humna hin qabdu humnaan harkaa bahuu danda'a ture dhiiranni.
garuu humna ta'aaf rabbi jaalala qofaan hin miidhamne haqa bar haqa shir fuudhee sin beeku jedheera waan ta'eef itti rakkattee fidde waan ta'eef na gatii kan humna sii ta'us rabbuma gatiis kan sirraa kaffalu rabbuma ilaa mucaa kanarraa afuu hin danda'a ture rabbumatti toofe malee lakki sittiin nufuu jechuu danda'a ture quba qabdu waan kan sittiin nufuu lakki asitti dhufuu sin shakkaa sin sodaadhaati naa waliin hariiroo adda dhaabdee ta'ee diduu danda'a ture garuu haqni giddiinsi si oofa giddiinsi sachoos harka si galcha si galee geesse kiyyootti si galcha haqa namaa ofirraa eegi haqni namaa badduudha guyyaa sin gatii si kaffalchiiftu nuti amma fakkeenyaaf mucaan gara laafettiidha malee tarii meeshaa kee dhabuu dandeessa harka kee dhabuu dandeessa miila kee dhabuu dandeessa ija kee dhabuu dandeessa fuula kee sana si qayyaruu dandeessa turte jechuudha kanaaf of eeggannoo haqa namaa irratti taasisaan isiniin jedha waan gootetti garuu gaabbii qabdaa bareeti yeroo tokko namni 800 mana fuula godhaa yeroo tokko namni 800 yeroo tokko fuulutti bu'aa mana ayyeetti fufi dubbadhu. Tina gaabbisiisu tokko hin jiru. Hin gaabbuus abadan. Maafan hin gaabbine beektaa? Oi, sa'aatii meeqatti kottu jettee nati madaamiin hin jirtu jettee kanumaan kottu rakkoo qawwatte irra deebii bakka sana bee. Akkatti waan irra deebii. Madaamiin hin jirtu hin jedheen madaamiin hin jirtu kottu hin jedheen dhugaadha. Madaamiin garuu bakkuma miila iyyuu baaftee bakka ishiin deemte tokko hin jiru mana jirti ishiin. Eessa dhatti mana ofii dhiiste. Bakka garuu madaamiin waan kana. Amma inni as ga'uttan ooman itti mere. Na sobuu danda'a waan ta'eef. Madaamiin mana jirtu gaafati madaamiin mana jirtu jettu si dhufuuf si walii gal. Waliigalee keessa jira malee amma as ga'uttu muddame malee. Akkam jettee kan inni kanatti kottu jette beerra deebii akkam jettee kottu jennaan dhufu muddame koy jechuun maal godhi jette kottu maal godhi jette. Inni dhufee saa sagalitti gaduman bahe dhugaa waaqaa gaduman bahe makiinaa keessaa bu'ee makiinaan hin deeme bakka anana babbalee ol galiin jedheeni hin galee gaafa galu. Naafaa jiraattu madaamiin koo dhugaa waaqa. Inni dhufte kaa madaamiin koo inni dhuftee inni dhaabbatte kaa balbalaan hundee madaamiin hin jirtu hin jennee jedhe yeree kuma dhuguun didduan hin argine akkamitti dhuftee hin jedhe kaanis fakkeesse. Gale. Kazaan bakka sa'aatiin achaa deemu jennee numa teenye nan deema jedhe. Viidiyoo sasii erguu nan daddaa rabbi. Amma rakkoo jechuun akkasitti ilaali. Amma akkasitti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen amma fakkeenyaa